بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوبلي وانكينا كيري لا إن شاء الله تعالى نجيبت درسي تشهدا كالرابودا كيس جرة تشهد الرابودا درسي لين كالأماتي كالرجرو وهي قرتي تشهدات الراججو. محمد عليه الصلاة والسلام akkana jedha tashahuda isaa karraa boodaa keessatti eega ka duraa jedhee booda isa kanatti maxxansa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qajeela qabadha wallaba tashahudni kun eega tashahuda duraa jedhanii eega kanatti aansanii jenna. Tashahuda duraa yoo jennu raka'aa lameen duraa keessatti qara'an salaata akka zuhurii, asrii, magriiba, ishaa'ii kana tashahuda lama qaba. Tashahuda duraa keessatti jedhanii bakka itti dhaabbatan abduhu wa rasuluhu jechaa san irra dhaabbatanii ni beeytanii achi booda eega sanii kana itti aansan jechuun nabii waan jedhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكنجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. akkana jechuun darsiin kun karraa dhumaati qaceelatti qabattanii haffazattanii akkasi jala deemu jechuun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan duraan beekuun gargari jechaan oolinaa ka ati duraan beeytuun gargari dhugaadha. Namni marti kanan beeku marti ka duraa sanillee beeku namuu agumarraa beeku qaba. Mara beekullee inuma jira abbaan rabbi laaffiseef kanaafuu maraa haffazannee inshaallahu ta'aalaa haa itti dalaynee irraa fayyadamnee sunnaa nabii keenna qabannee nuuf nabiin keenna karaa godhe kanaafuu agartanii karaa waan nabiin keenna nuu godhe kana qabannee sunnaa nabii haffazannee akka itti dalaynu isiniin jedha. Asit nuu xumuramee sagantaa biraatiin aga waliin deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.